راديو والرونجيلاتي. راديو والرونجيلا تكون مولدوتي رومو والرونجيلا أوروباتين كوباي توربانيت سياتوكو ويا سامبدرا أجفتوت بيوتي غانف أفريقاف نانو ساتيف أكل كوبس ساعتي توبيات جلجل ساعتي كل لما هم ساعتي كل لما فلكات دمبلي جبابا كيلو هيرزي كما كل شنيف إبشنيف كل شن يوكانس متر باندي كل سجلرت أجفتوت كباف جدو جليس أوروباتي فمو أكل كوبس ساعتي جدو جليس أوروبات جلجل ساعتي دكتمي توكو هم ساعتي دكتمي توكو فلكات دمبلي جدو جليسا كيلو هيرزي كما توكوف إبسديف شنتمي شنرت كرا انترنت امو سلولان كرا www.egradio.org كان سنككبو تمساس ونجيلاتي سجنتالي كينيا كيست تجاجلتوت غرغراتين كان قبان لللباف برسيس سجلي واقعيو ولتانسي كان سنيف ياتو قوانا مجافة كل لغبينس جرين نماجر فارفنا غرغرا كدناف كبرونيس ندياتو كون راديو والرونجيلاتي. هركفوني التمجرتو جالدتمتوتاف كبجمتوتا رجفتوتا كينيا راديو والرونجيلا سجنتا شيرا كبتي دياتيتي سجنتا كينيا راكيست يروبلا كنون لانف قرنا مجاف قلقلو تا أكما سنيادتن قرنا مجاف قلقلو كن إرغا بيتروس إسجل كبارتي كانو هندا إسياتو هنگمات كتا سديت إسني ديسون كينيا نيادتما إيغاهر كانونون قبلني دياني اتفوفينس كتا سدربي كتا سجلفاتا كان نوفيدو لبا دسالي منغشاتي إيغا هنگت عمر سجنتا كينياتي أكانولين ترتنمو كانان سنفيرو قبسا راديو رونجيلا أنا روب سمكوتي سجنتا كينيا وجين يرو إبا قبادان سنين جدا
Hordoftoota sagantaa keenya bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyo biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraayis hunduma keessaniif haa baay'atu. Qorannoo macaafa qulqulluu ergaa Phexros jalqabaa irratti gochaa jirru keessatti yeroo darbee boqonnaa 1 lakkoofsa 2 kaasee lakkoofsa 3 kaasee hanga 12tti kan jiru ilaaluu jalqabnee turre. Kutaan kuni lakkoofsa 3 kaasee amma 12tti kan jiru. Kanaafi mata duree ayyaanni Waaqayyoo jireenya namaa keessatti wanta inni hojjetu kan jedhu turre kan nuti ilaalle. Isa keessatti ayyaanni Waaqayyoo jireenya namaa keessatti wanta inni hojjetu waan lama maqaa dha'een ture. Innis immoo tokkoffaa humna hafuura qulqulluutiin amantii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti qabnuun lammaffaa dhalannee ijoollee Waaqayyoo akka nuti taanu nu taasisa ni jalqaba. Inni lammaffaan immoo abdiin kuni ayyaanni kuni abdii jireenya bara baraa jireenya keenya keessatti nu mirkaneessa inni. Warra kana lammanii gadi fageenyaan sagalee Waaqayyoo keessatti haala garaagaraatiin ilaaluu yaallee turre. Isuma kanarraatti fuudhaan immoo qabxii sadaffaa yookaan immoo isa sadaffaa ayyaanni kuni jireenya namaa keessatti godhu walii wajjiniin ilaalla. Innis immoo ayyaanni Waaqayyoo qorumsa keessatti jabaannee akka nuti dhaabannu nu taasisa yookaanis immoo jabaannee akka nuti dhaabannu godha. Isa kana ergaadhuma kana lakkoofsa 6 kaasee hanga lakkoofsa 6-7 irra jiru nan dubbisa akkas jedha. Amma yeroo gabaabaadhaaf qorama garaagaraatiin gaddisiifamnuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo baay'iftaniin gammaddu. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoositti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaaf ulfina akka argatutti qoramee hin ilaalamaa jedha. Iddoo kanatti waa'ee amantii isa qoramee ilaalamu kana isa gatii qabu kanaati kan ergamichi Phexros dubbatu. Egaa namni Yesuus Kiristoositti amanee erga lammaffaa dhalatee booddee jireenyi bara baraa jireenya isaa keessatti hin mirkanaa'a jenneera. Abdii jireenya bara baraa of keessaa qaba. Lammaffaa dhalachuu fi jireenya bara baraa kana bira ga'uu gidduu garuu jireenyatu jira. Adeemsatu jira. Isa kana adeemsa amantii jenneetu waamna. Adeemsa jireenya amantii jenneetu waamna. Adeemsi jireenya amantii keenyaa keessatti wantoota nu qunnaman, wantoota nuti keessa dabarru haala hedduutu jira, waan baay'eetu jira. Isa kana keessaati inni amma ergamichi kaasee irratti dubbatu kuni waa tokkodha jechuudha. Innis immoo maa inni qorumsa garaagaraa keessaa darbu, qorumsa garaagaraatiin ilaalamu. Waa'ee qorumsa garaagaraatiin ilaalamuu kana ergamichi yommuu dubbatu ilaalamuun keenya kun qaama waamicha keenyaa kaayyoo jireenya keenya keessaa ta'uusaa yommuu dubbatu boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Michoota ko wanti akka ibiddaa gubu isin qoruudhaaf yommuu isin irra bu'u waan takka ta'ee hin beekne waan isin irra bu'e fakkaatee isin hin dinqifachiisin. Kiristoos ulfina isaatiin yommuu mul'atu gammaddanii akka ililchatanitti hammuma dhiphina isaa keessaa hirmaattuu taatan isinis hammasuma gammadaa jedha. Qorumsa garaagaraatiin ilaalamuun kuni qaama waamicha keenyaa dhiphina Yesuus Kiristoos keessatti hirmaachuu akka ta'e iddoo kanatti mul'isa. Jechi qorumsa jedhu kuni haala lamaan
ilaaluun danda'ama. Inni tokkoffaani isa qorumsuma jennee waamnu kana afaan Ingiliffaatiin temptation isa jedhamu yommuu ta'u, inni kuni kaayyoonsaa balleessuuf akeeka tokkorraa nama kuffisuuf, kaayyoo jireenyaarraa nama kuffisuudhaaf gara jireenya namaa hafeerraa dhufuudha kan inni agarsiisu. Hafeerraa kaayyoo waaqa nuu qaburraatiin nu kuffisuudhaaf gara keenya dhufu negaatiividha jechuudha. Hafeerraan akka kanaa inni kaayyoo keenyarraa, waamicha keenyarraa nu kuffisuuf dhufu kuni madda sadiirraa kan dhufu sagalee waaqayyoo keessaa haala garaagaraatiin ilaaluun hin danda'ama. Inni jalqabaa qorumsi akka kanaa yaada foonii yookaan namummaa moofaa jedhamee isa waamamu keessaatii madda. Waa'ee namummaa moofaa fi namummaa haaraa gara fuula duraatti gadi fageenyaan walii wajjiniin ilaaluudhaaf jirra. Haa ta'u iyyuu malee gabaabaatti iddoo kanatti ibsinee darbuudhaaf namummaa moofaa yookaanis immoo yaada foonii inni jedhamu nuti namootuma taanee addaamirraa dhalachuudhaan eenyummaa nuti qabnu, amala nuti qabnu jechuudha. Amala addaam isa jalqabaarraa kan dhaalle, isa cubbuutti jiraachuu barbaadu, namummaa moofaa, cubbamaa fi yeroo hundaa jireenya cubbuu keessa jiraachuu kan barbaadu qaama jireenya keenyaati. Inni lammaffaan immoo namummaa hafuuraa yookaanis immoo namummaa haaraa yaada hafuuraa isa jennee waamnu yommuu ta'u, Kiristoos Iyesuusitti amanuudhaan yommuu lammaffaa dhalanne eenyummaa nuti addaam isa lammaffaa innis immoo Yesuus Kiristoos irraa dhaalledha. Namummaan inni kuni namummaa yeroo hundumaa qulqullummaa fi tola waaqayyoo barbaadudha. Waa'ee isa kanaa Phaawulos yommuu dubbatu Efesoon 4:22-24 irratti akkas jedha. Yaada namummaa moofaa isa dur itti jiraachaa turtan, isa kajeellaa nama gowwomsuun manca'e of keessaa baasaa. Hafuura yaada garaa keessanii keessatti haareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii waaqayyootiin uumame sana uffadhaa jechuudhaani namummaa moofaa ofirraa baasanii namummaa haaraa uffachuun akka jiru iddoo kanatti mirkaneessa. Egaa madda qorumsaa kan ta'e isa namummaa moofaa jennu sana, isa yaada foonii jennu sana keessaati burqaa jechuudha. Waa'ee qorumsa achi keessaa burquu ergamichi Yaaqoob yommuu dubbatu boqonnaa 1:13-15 akkas jedha. Namni yommuu qoramu jedha, qorumsi kun waaqayyo biraa natti dhufe hin jedhin. Waaqayyo hamaa gochuudhaaf qoramuu hin danda'u. Ofii isaatis nama tokkollee hamaadhaaf hin qoru. Garuu tokkoon namaa kajeellaa ofii isaatii isa hamaadhaan harkifamee yommuu qabamu hin qorama. Kajeellaan hamaan erga iddoo ga'e cubbuu hin dhaala. Cubbuunis erga raawwatamee du'a hin dhaala jechuudhaani yaada isa namummaa moofaa keessaa ba'u kana keessaati qorumsi akka dhufu achi keessaati kaayyoo waaqayyo nama waamerraa nama kuffisuuf qorumsi achi keessaa akka inni dhufu, inni kun immoo kajeellaa akka fidu, kajeellaan kun immoo cubbuutti akka darbu, cubbuun kun immoo du'atti akka nama geessuti gadi fageenyaan dubbata. Inni lammaffaanii maddii qorumsaan lammaffaanii biyya lafaati. Biyya lafaa yommuu jennu yaada biyya lafaa keessa isa jiru, hojii biyya lafaa keessa jiru, caasaa biyya lafaa keessa jiru garuu yaada waaqayyootiin isa mormu jechuu keenyadha. Isa kana Yohaannis ergamaan ergaasaa isa jalqabaa keessatti biyya lafaa yookaan waan isa keessa jiru jaallachuudha. Inni namni isa kana jaallatu immoo waaqayyo abbaa jaallachuun isa keessa hin jiru jedheetu jaalala biyya lafaa akka ta'e dubbata. Qorumsi biyya lafaa keessaa dhufu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee fakkeenya waa'ee sanyii bakka garaagaraa bu'ee sana yommuu dubbate isa qoraattii keessa bu'ee sana ilaalchisee akkas jedhe.
Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 22 irratti akkas jedha. Akkuma sanyiin qoraattii keessa bu'ee ta'e akkasuma namni dubbicha hin dhaga'a. Kana booddees yaaddoon biyya lafaa gowwomsaan soorumaa dubbicha hinudha. Ija utuu hin godhatiinis hin hafaa jechuudhaani yaaddoo fi gowwomsaan kun qorumsa karaa kana jireenya keenyatti biyya lafaatii gara keenyatti dhufuudhaani dubbii jireenyaa abdii jireenyaa nu keessatti fuudhuudhaaf kan yaalu isarraa nu kuffisuudhaaf kan yaalu qorumsa hundee qorumsaa akka ta'etti dubbata. Inni sadaffaani maddi sadaffaan qorumsaa isa macaafa qulqulluun adda baaseetu waa'ee isaa dubbatu hafuura hamaa yookaan immoo seexana jedhamuudhaan isa beekamu jireenya namaa kana kaayyoo waaqayyo irraatii kuffisuudhaaf yeroo hundumaa isa dhama'u akka ta'e dubbata. Isa kana Phexros ergaadhuma isaa keessatti cimseetu dubbata. Isuma jalqabaa kana boqonnaa 5 lakkoofsa 8-11 keessatti akkas jedha. Of qabaa dammaqaas seexanni hamajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsuu barbaadee hin naanna'a. Dhiphinni sanyii isaa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beektanii warra amantiitti jabaatan ta'a. Seexanaan mormaas yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu bira argamu inni karaa Kiristoos gara ulfina isa barabaraatti isin waame ofii isaatii iddootti isin hin deebisa, isin hin dhaaba, isin hin jabeessa, hundee keessanis hin cimsa jechuudhaani maddi qorumsaa inni sadaffaan seexana biraa akka ta'e. Seexanni kun immoo yeroo hundumaa waan liqimsu barbaadee akka inni naannoo amantootaa naanna'u akka inni aadu dubbateetu seexanaan mormaa jedheetu qorumsi karaa kana dhufu immoo obboloota keessan warra kaan irras akka jiru beekaa Waaqayyo immoo ayyaana isaa isiniif kennaati jedheetu dubbata. Seexanni ilmaan namootaa warra jalqabaa qoruudhaan yaada Waaqayyoo keessaa akka inni baase sagalee Waaqayyoo keessaatiin argina. Akkasumas immoo Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 keessatti Luqaas boqonnaa 4 keessatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin illee seexanni fuulaa fuulatti kaayyoo fuula isaa dura jiru irraati isa kuffisuudhaaf akkuma dhaqee Hewaaniin qore akka isa qore Yesuus Kiristoos garuu qorumsa sana irratti hangafummaa aangoo akka argate mootummaa akka argate kaayyoo seexanaa sana afeerraa seexanaa sana diduudhaani ilmaan namootaatiif fayyinaa fi jireenya kan inni kenne arguu hin dandeenya. Jechi inni lammaffaani isa afaan Ingiliffaatiin tested yookaanis immoo trial jedhameetu beekamudha. Inni kuni faallaa isa kaayyoon isaa akkasa jalqabaa isa qorumsa jennee nama kuffisuudhaaf gara namaa dhufu utuu hin ta'ini inni kun kaayyoon isaa jabeessuudhaaf guddinaa fi jabina jireenya hafuuraa cimsuuf wal'aansoo nuti keessa darbinu agarsiisa. Jireenyi keenya hafuuraa haa cimuuf, jireenyi keenya hafuuraa haa jabaatuuf wal'aansoo nuti biyya lafaa kana keessa ittiin darbinu agarsiisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kanadha kan inni jedhe. Maal jedhe? Biyya lafaa keessa amma jirtanitti gidiraan isinirra jira jedhe. Garuu jabaadhaa ani immoo biyya lafaa mo'eera jechuudhaani gidiraan kun akka inni nurra jiruuti dubbate. Isa jalqabaa ilaalchisee garuu kadhata abbaa keenyaa keessatti yommuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiise akkana jedhaati kadhadhaa jedhe qorumsatti nu hin gashin jedhaati kadhadhaa jedhe. Isa yaada Waaqayyoo irraati nama kaachisu sanatti Waaqayyo protect akka nu godhuuf akka nuti kadhannu nu barsiise. Akkasumas immoo galgala gaafa Geetsemaaneetti ergamoonni isaa wajjin turan sun biraati dadhaban akkasittiin jedhe qorumsatti akka hin galle ka'aati kadhadhaa jedhe. Qorumsa isa jireenya namaa kaayyoo Waaqayyoo irraati kaachuu sana keessa akka hin galletti ka'aa jabaadhaati kadhadhaa jedhe. Inni kun garuu inni lammaffaa kuni isa Waaqayyoo ayyaana isaatiin keessa nu dabarsuudhaani wal'aansoo
sababa gooftaatti amanneef karaa garaa garaa jireenya keenyatti dhufu. Isa keessa ayyaana waaqayyootiin darbine jireenya hafuura keenyaa isa inni ittiin cimu, isa ittiin ilaalamne darbinu, isa ittiin sadarkaan jireenya keenyaa adeemsi amantii keenyaa ittiin jijjiiramu, ittiin cimaa adeemu sana agarsiisaa jechuudha. Warri Phexros barreessuu fi qorumsa isa kanadhaan inni dubbatu. Isa isaan karaa garaa garaa ilaalamanii amantiin isaanii ittiin cimaa jiru kana kan inni dubbatu. Ilaalamuu kana ilaalchisee ilaalamuun kuni ilaalamuun inni akka kanaa inni hafuura namaa cimsu kuni tokkoffaa gammachuu of keessaatii qaba. Yaaqoob 1:2 irratti akkas jedha ergamichi Yaaqoobii boqonnaa 1:2 irratti akkas jedha. Yaa obboloota ko qorumsa garaa garaatiin ilaalamuun yemmuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa'edha. Gammadaa'edha. Parpazii qaba of keessaa waan ta'eef isin cimsuuf dhufe waan ta'eef qorumsi kun yemmuu dhufu waaqa'uuf jiraachuu keessanitti waaqa'uu duukaa adeemuu keessanitti gidiraan yemmuu wal furu isin gammaduutu isiniif taa'edha. Akkasumas immoo ilaalamuun akka kana jireenya hafuuraa jabeessa. Isa kana ergaa Yaaqoob keessatti ammas daballee arguu dandeenya. Boqonnaadhuma 1:3 kaasee amma 4 yemmuu dubbifnu akkas jedha. Amantiin keessaniidha qoramee ilaalamuunsa obsaan danda'uu akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'an warra mudaa hir'inas hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan habaasuudha. Gidiraan kuni kan isinitti dhufee fi jireenya keessan keessatti obsaan danda'uu isin barsiisa. Jabaattanii akkasin dhaabatan isin godha. Hir'inas kan hin qabne, mudaas kan hin qabne akkasin taatanii fi piroosesii isin ittiin qullooftanidha jechuusaati. Ilaalamuun akka kanaa argamuu fi gaggeessaa Waaqayyootu keessatti argama. Waaqayyo maqaa isaatiif jennee ilaalamuu nuti keessa dabarruu keessatti nu wajjiniin hin dhaabata. Karaa ittiin keessa baanus nuuf qopheessa Waaqayyo. Isa kana Phaawulos warra Qorontositti yemmuu dubbatu akkas jedha isa jalqabaa boqonnaa 10:13 irratti. Qoramni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufneedha warra Qorontosiin. Waaqayyo amanamaa waan ta'eef humna keessan gararraatti akka isin qoramtan isin hin dhiisu. Garuu qorama sana keessatti akka isin dandeessan hin godha. Karaa isin keessa baatanis isiniif hin kennaadha. Presensii Waaqayyootu isin wajjin ta'a. Waaqayyo isin biratti argama. Waaqayyo isin gargaara. Qorumsi sun illee proportional akka ta'u humna keessan gararraa akka hin taane Waaqayyo daangaa itti godhaa'edha. Qorumsi isin itti dhufu kuni kan isin humna isatti mootan hin dhabne qabdu jedha. Waaqayyo immoo isin wajjin jedha. Isa kana gaanii tomma dubbachaa jiru waa'ee ayyaana Waaqayyo isa Phexros dubbatu kana. Qorumsa keessatti nama wajjiniin ta'ee isa dhaabatee nama gargaaru duwwaa moo miti. Isa gaayidi nama godhu, isa karaa namatti agarsiisu duwwaa moo miti. Isa nama bira dhaabatu isa akka kanaatu nu bira jira jechuudha. Egaa amantoonni warri ergamichi Phexros barreessuuf sun illee jireenyuma akka kanaa isaanirraati argina. Yemmaa ergaa Phexros jalqabaa kana dubbifnu yemmuu qoramanii ilaalamanii amantoonni sun waan sadii godhan. Tokkoffaani akkasittiin jedha Phexros hin jaallattu jedha. Isin isa mul'achuuf jiru sana hin argine yoo ta'e iyyuu isa hin jaallattu jedha. Gidiraan isaanirra ga'e warra Phexros barreessuuf kuni Waaqayyoon jaallachuurraa isaan hin deebise. Waaqayyoon jaallachuu isaanii itti fufan tokko. Lammaffaani hin amanattu jedhe. Qorumsichi yemmuu isaanitti dhufe warri Phexros barreessuuf kuni amanannaa isaanii booddeetti hin deebifne caalaattu Waaqayyotti itti siqaniitu amanatan. Inni sadaffaani hin gammaddu jedha achumarraati. Lakkoofsa 8 gara dhumaarraati. Hin dubbatamneen akkas
gammachuu akkas jedhamee hin dubbatamneen fi gammachuu ulfina guddaa qabuun hin gammaddu jedha. Wanta ta'e kanatti amantoonni kun maal godhanii hin gammadan jechuudha. Waaqayyo har'a sagalee kanaan challenge nu godha. Warra karaa adda addaa biyyi lafaa foon seexanni qorumsa nutti fidee kaayyoo waaqayyo irraa nu kaachisuuf jedhuuni akka nuti jabaannee gara ayyaana waaqayyo kana dhufnu nu afeera. Warra immoo sababa maqaa isaatiif jennee gidiraa qorumsa adda addaa keessa jirru immoo waaqayyo akka inni nu dhiisin, akka inni nu wajjiniin jiru, akka inni karaa nutti agarsiisu, akka inni fuula keenya dura adeemu, akka inni waaqa moo'icha nuu kennu sagaleen kun nu mirkaneessa jechuudha. Kanaaf iddoo adda addaa taatanii sagalee kana kan dhageessan gidiraa adda addaa keessa kan jiru gatii baasaa kan jirtan sagalee waaqayyo kan inni jedhu ayyaanni waaqayyo isinii wajjiniin jira, ayyaanni waaqayyo isin jabeessaa jedha. Sagalee kanaan qabamneetu dubbii isaa kan akka jiraannuuf waaqayyo ayyaana isaatiin waa gargaara. Bobaki jalati kolu nangala Mana ikisa yonjura dibadi sanola Yankara funchata uki ubanera Ishaku garangos yamanatera Ishaku garangos yamanatera Ishaku garangos yamanatera Ishaku garangos yamanatera Jesus kanindu kana keessatin darbe atanaaf ifa kooti kanin galaani cheetiche atanaaf ikiche kooti kanin diinota kooti moe atanaaf humna kooti kaleessa argee kanarrage abdi boriti enyu jere siwa madure wakako atona tata eye wakagarako enyu jere siwa madure wakako atona tata eye wakagarako Jesus kanindu kana keessatin darbe atanaaf ifa kooti kanin galaani cheetiche atanaaf ikiche kooti kanin diinota kooti moe atanaaf humna kooti kaleessa argee kanarrage atanaaf abdi boriti enyu jere siwa madure wakako atona tata eye wakagarako enyu jere siwa madure wakako atona tata eye wakagarako. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwlings13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin